Fuuleen gabaabduu tola jedhanii ani amma oguu takka dhiifama. Sheekha fayyadu dubbatte ijoollee tanaaf waan takka wanti godhee dubbatte. Nagaa nuti hin dubbatinii araara hin jiinii nagaa nuti hin lallabinii warri gatanii itti sokke rakkoon qabu baay'ee. Duraanis nageemmoo buufnaa nageemmoo gaariidhaan jee malee abolu qabnee oguu takka. Dabbal dhageeffadhu. Dabbal. Wallaahi laazim. Arrallee borullee rabbii lamantaini zakadhu wallahi arrallee borullee ati araara inuma dubbadhu saadii deemee furu abbaan fadhi hamma ifatu abbaan fadhi adii summa naaf roon kurfaa tokko kasee dhabne tattaaf jiraami waama barbaade abbaan barbaade asa komatu wallahi waan biraa ma hidhamneef khalaas eessa dheena wulii jirra bika dheenus hin qabnuumi waan barbaadde nagee labsi laakiin garuu taniin dhaamuuf ijoolleen arargeeta farsaa waadii dawaasirra jirtan chaasni bitamee jira manni magaazinni isin kireeffamee jira waan ijaan maxxaasan irratti ijaan garre sigalee gandii makiinaa fiitiin biqaalaa dhaqee waa gattee makiinaa keessanii maxxaasan jinni waan sii tolchuu bakka tana waa sii tolchuu chaasni deengedde tiine maal kan deengedde namni itti hidhame miskinni chaasni sun ni bitameera chaasni haaraa laaka waa sii tolchuu talaal bakka kanatti dabbala tabaafadhu osoo nuun ta'in bitattee yaada jiru. laa qoyme wayin tolchaa fi qoyme laa yoo gowwaati harreen loon ijaan jarri ammoo kara kanatti hubata ammoo warri chaasa bitate warri makiinaa walii bite kophaa jiraa diyaaspooraan akkasi bite amma jarri waan ati jette kun waan ati jette kana jarri dhugumaaf taa'ee gowwaati harreen loon ammoo jarri waan akkasii godhaa jiru jira ammoo isin waan akkanaatillee dubbatina wahayyullee namni laa jarri nu hammeenya ifii raawwatan waan miliilikin dalagin ka dalagan kanaa jarri wal dhooysee keessaa waa dubbataa isin asirra waayyuun dubbatinaare hin barbaachisu waan akkanaa waayyuu dubbachuu miti gaammani dubbannaa egaa dhageeffadhu dubbisa ta'e obboleessa makiinaan isin bitamteeti akka harargeetti farsaarraa guuramuuf chaasni haareyni jadiini moodelli bara 2026 gaasha iluun galatoomuu qaba obboleessoo kan bitee waan kana maaxaa waadii daasirra lafa kaa'e. Kamana khireesse obboleessa maalirraa haasastan akka amma culullee kun hundi sagaleedhaan usanii dubbatan gurubbii keessatti maalleeni buufame makiinaan bitame kan itti lafarra shorrooyfamte ijoolleen argina arrallee borullee annama kumata kara teenyaa mana hidhaa jirra dhageeffadhu teenyaa naayif yeroon mana hidhaa jirra waa takka godhuu hin dandeenyu yeroo ammaatiif guyyaa lamaa sadiif laakiin dhageeffadhaa waan isin ijoolleen teenya maaxaa waadii daasirra hin dhufina dalaga jaanii isin guuranii isin fuudhanii halkan isin tumaa bulan malee namni tokko fuudhu jiru hin jiru. Ijoollee maaxaadhaa dalaga jaanii fuudhan Sudaan itti godhanii chaasni kasaanii fadhan baduu geeffatan bikka fadhan geessan makiinaan kasaanii makiinaan kan mootu hasuudiiti jaan uummanni keenya walaadhaa bara makiinaan maaltu hasuudii godhe makiinaa suudiitiin maaltu nama qaba nama ittiidha suudiin bara kaameraa qabaa bara mooraan namaa saniifuu mooraan namaa kaameraa qabdi ni agarti makiinaan kasaanii badoodha bikkiti magaazinni waa didaa sirkeesaa kareeffame kan nama isaaniillee kabajaa dhabetti guuratan saniifuu isin rabbi qabdan ijoolleen argee rabbummaan isin biraa dhaabbatu. Andu amaan isinii godha ciisee mana hidhaa keessa. Okay, isatti makiinaa walii biteen seetaa makiinaa jara walii biteen akka amma uummata afeessa feenaaf illee eegan jira. Jaran amma ani nagaan dubbatiin eegattan nagaan dubbadhu ni isa rakkoon qabu. Nagaan hiyyasootti isin irraa cufaa. Amma yoo feetan araarama yoo feetan immoo araarama dhiisa. Dabbaaliyoo nageen jara kana duuba yoo makiinaan guutuu araartatus wanni kun boru akka deebuutti naman tu'ati. Nee qoy dabbaalii waa gaafadhaa qoy araara kana yoo ati irra buufte baatii takka yoo kaa'u torbaan lama booda akka deebu wanni kun itti naman tu'ati. Bar waan takka hubachuu barbaachisa. Okay, firoomsaa kiyya isaatiin haa kan eega gaaffii kana nagaafate sirriitti ibsa. Anamma araaraan dubbachaa jiru amma gaawwan takka wal sobuun gaarii miti. Jala mureef maani miti araarri anamma labsu jiru araarri anamma dubbatu jiru araara akka dheengadda raayyaan boo'ee shehameen boo'ee abbumusaa boo'ee nama kuma kudha takka manaa siniitti walii qabnee buufne sanii miti araarri akkasii san Saa'udii keessatti osuma bu'aa oolee araara waaraa takka nageenya itti fufaa lammiilee Itoophiyaa biyya san keessa jiraniitiif nageenya gaarii ta'uu hin danda'u because hojiidhaan agarra jirra waan ta'eef shekkotii bookisuun feemasa bookisuuf namni hedduu walii qabanii araara ganii tattaa'anii deemuun qofti bu'uura nageenya biyya sanii ta'uu kan dandeenye hundi keenya hojiidhaan ijaan agarree araarri anamma geetu jiru nama nadaga kun dhabe malee osoo sabni kun dhagee osoo uummanni kun dhagee araara waaraa nageenya lammiilee biyya san keessa jiraniitiif bara baraan kattee fufuu danda'u araarri inni sirriidha. Tokkoffaa warra akka abdii bilisummaa kan yeroo jalqabaatiif lalamu ijoollee walloo feetanaa raafetanisa. Ijoollee walloo feetanaa raafetanisa haqa walitti himnaami haaraan maal hundeessan. Yeroo jalqabaatiif Oromoo fi Oromoon Saa'udii keessa wal qabu lafarra wal lolu miskiinni wal tumu bajammaraa gisee bataarik Itoophiyaan hullum Saudi Arabiyaa eegibaan abdii bilisummaa eegamira. Hafarsaa eegattelaal. Jookar eegattelaal. Bajammaraa gisee no. Feetan muran amma na jibbaa feetan.
أنت كافر نما تفري برا بيمبيو أبان نبيه كنا بيا فجمرة جزء هستير تاريخ إثيوبيا سعودي عربية مخان قبني والكاو ديري والسلو نام نجر كبا أورمو برسيسي توك عبد بالسمات لما كان جوكر صدق على برسالة أجين ريوتا ساخبرا وجين اتفقا توك أسرع في هذا النجيب في هذا النجيب just like real ولا فرنا جلوان سنتيمه أورمو سعودي لا أورمو غارا كيسا والميتو رجيني أورمو حوالا والميتو رجيني قتيبولا بادية دلقتو غندوما عن مخاكا والكاهو نمني سينا لفخاية عبد بالسمات توب 1 توب 2 برسا توب 3 جوكر 4 5 6 7 عبد يوروتين صورة دان جنيرا أكين تمف خارج جاكو كان نينجا دبر أما نمدو كتو قواتفان نانجا رفه أبالي سو أنكران ندرو ساكاني لولي خينيا في خار سيرا تمورا ندرو أرسي في والو لا توري ندرو أرسي في جمع والو لا توري ندرو إسانتو مخول كايا توري إسانتو سينا ولا رجل ميسي خارا كان ساكي أراري أنا مدو بچا يروفي أراري أن ساكي خارا تني تهاجيت كامن وجراتي قندال توني ورانا ورّي سينا همتو أورمو رد درجاني أورمو ركواس هندل يدو برسيسان عبد بالسماء يوغرتن أراري يا كيست artistoota wajjin namoota beekamaa wajjin influencer adda addaa beeksisa adda addaa dalagaa jira. Jookar akkuma isin agartan magaalaa keessatti viidiyoo banatee olii gad deema hawwata kana laa hargessa laa hawwata kana artista laa mana iqaamaa deema mana muqiimaa deema mana ijaazaa deema. Injas namoota saniif beekamtiin gabbinni diinagdeen geema irraa kaasee hanga beekamtii lafaatti magaalaa irraa kaasee hanga artistoota influencer waliin dalaguutti hojii gaggaarii dalagame. Tokkoffaa itti gaafatama kan fudhachuu qabu jarasan bakka jiranitti namni isaaniin hoodu namni of keessaa baasu magaalaa keessa jiranii jarri sun qabamee seeraaf dhiyeeffamu tokko. Ani mataan kiyya akka dabbaanitti yoo ragaa namni qaba lola dheengadda teessan irratti lola kana kan hin jirre namuu ni beeka. Lammaffaa kan hin jirre ni beeka. Takkaffaa keessatti namuu na shakka garuu. Loluma takkaffaa san keessatti yoon guyyaa takka miskiina mana kiyyatti tume yoon guyyaa takka bakka itti miskiinni tumamu jiru gastii gubbaa taa'ee dhayi namaan ga'e yoon guyyaa takka gabbaa warra kanaa qabaa jee saayikoolojikaalii yaada lola deeggareera. Garuu waan ragaan akka waan nagaa fakkii safaanii baafadhee gaafa sun hin dubbanne. Anis yoon keessi jiraadhe yoo qabxiif ragaan akka baatte anas yakkamaa gootee na gaafatte jara san gaafatte yoo itti fufte araariin ni dhufa tokko. Sirna dhageeffadhaa. Lola ammaan tana jiru kan ammoo Communitiin Oromoota Saawudii abbootiin gadaa takka jaarsi biyyaa Harargee fi Haarsi Kabiyyasan keessaa wal taatanii qaamonni sadeen kun imbaasii mootummaa Itoophiyaa tamindaa dhiyeenyaatti lubbuu lammiilee Itoophiyaatiif tanagenya qabdu Kabiyyasan keessa sanirratti dhiibbaa gootanii imbaasiin Itoophiyaa hubannaa waan kanaa qabaatee kennaan ammoo dabarsee infoormeeshina kana mootummaa biyyaatti kannee mootummaan biyyaa caasaa godinaa caasaa aanaa caasaa gandaatiin faamilii namoota ammaan dura waan kanaa dalaganii fi dalagaa jiranii kana yoo olaantummaa seeraatiin seera lafa oolchu ta'e furmaanni lammiilee Oromoo Saawudii keessaa bara hanga baraatti dhufuu danda'a. Jeetiin